Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo harka fuunee jirra akkam bultanii fayyaa ooltanii bakka warri akkuma beekamu haalli qilleensaa bakka tokko ganamaa bakka tokko galgala jechuudha. Viidiyoo gabaabduu dhaamsinanii dabarsuu barbaadu abbaa gadaa galateeffachuun barbaada. Maal inni kunis jecha inni jedhe san irratti hundaa'ee waan inni yaadee xiinxalee dubbate san irratti hundaa'ee jechuudha. Maaliif abbaan gadaa wanni isaan jedhan amantii nama tokkootti illee hin buune. Maaliif amantiitti hin buune wanni isaan jabeessuu barbaadan yookaan utubuu barbaadan oromummaadha jechuudha. Oromummaa jechuun immoo kanuma ittiin dhalanne kan uumadhaan rabbi nuu kenne jechuudha. Namuu seenaa qaba. Akkuma Oromoon seenaa qabu Arabni seenaa qaba. Oromoon Israa'elii miti, Oromoon Araba miti jedhanii dubbatanii jiran. Kanaafiyyuu maqaanii maaliif maqaa Muhammadiif Kadijaa kaafamee kan jedhamu san irratti maqaa Muhammadii fi Kadijaa kun maqaa jalqabaa yookaan maqaa awwalaa waan ta'eef namni Islaamni jalqaba Muhammadiin dura maqaan Islaamaa faarfamee yookaan immoo maqaa Muhammadii fi Kadijaa kun waan ture natti fakkaatu. Kanaafiyyuu maqaadhuma durii maqaadhuma namni beeku jedhe jechuudha. Maqaa dhokataa ammoo waan hin beekamneef yoo isin itti himtanii jiraattan silaa gaafsan itti himuu danda'a akkas maqaa kana dubbadhu jechuu ni dandeessanii jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa immoo namoonni fakkeenyaaf dahannoo namoonni har'a viidiyoo kana irraa muranii waan kana bittinneessan kun warri kun akka Oromootti illee yoo laallee hedduu namatti ulfaata. Maaliif uummanni Oromoo tokko sabni Oromoo tokko Islaama yoo ta'e, Kiristaana yoo ta'e, waaqeffataa yoo ta'e, otoo namoonni kun warri har'a viidiyoo kana irraa muran otoo abbaan gadaa kun yookaan amantii Islaamaa kana qofa irratti xiyyeeffatee jiraate warri Kiristaanaa sun amantii caalu maaliin hundumaafuu amantii wal qixxeedha. Warri Ortodoksii maaliif akkana nuun jette harumaayyuu warri kan isaan xiqqoo jecha itti darban warra Ortodoksiitti jechuudha. Warra Ortodoksiitti jecha darbanii jiran. Maaliif warri Ortodoksiin dubbanne? Moo isaan amantiin isaanii amantii gadaantummaa, amantiin musliimaa moo amantii olaantummaa qaba. Kanaafiyyuu Oromoon yeroo akka Oromootti ija Oromootiin laallu hedduu nama dhiba jechuudha. Maal jedhan gannatni hin jiru gannata sanii yeroo isaan jedhanii dubbatan san warri Kiristaanaa yookaan immoo amantoonni Ortodoksii hordofanii fi amantoonni Kiristaanaa hordofan hin dubbanne jechuudha. Kan warri amma akkana jedhu kun jecha abbaan gadaa jedhu san waan hubataniif hin dubbanne jechuudha. Maaliif akka isaan jechuu barbaadan? Hacuucaa akkamiitu akka nurra ture? Gabrummaa akkamii jalatti akka turre san waan hubachuu danda'aniif jechuudha. Namoonni immoo maqaa Muhammadii fi Kadijaa tuqame jedhamee akkas jedhu kun namoota dahannoo yookaan immoo hidhannoon isaanii isteetik Islaamik Oromiyaa ummata waaqeffataa kanaa fi ummata muslimaa kana finnee ummata Oromiyaa Islaama ijaarraa warra jedhu kana jechuudha. Isaan jechuun immoo maal jechuudha? Warra ICC, Al-Qaayidaa namoota kanatti hidhatanii jechuudha. Maaliif Oromoon akka Oromoo tokko ciibsee gadi qalu Islaama maaliif hin taane jedhee kana hawwanii jechuudha. Namoonni yaada akkasiitiin deemantu jiran jechuudha. Meediyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maal nu godhe? Maaliif yeroo gaafa inni sheekota qofa dhiyeessuu qaba? Amantii Ortodoksii qofa dhiyeessuu qaba? Garee tokko qofa dhiyeessuu qaba? Meediyaa walabaatii ijaarrannaa jenneeti waliigale jechuudha. Meediyaa walabaa eega ta'ee waan inni namni kun beekadha Oromoodha jedhee itti amanee waan dhiyeesse maaliif dogoggorri isaa eenyu arrabse? Eenyu irratti du'a labse? Eenyu irratti ajjeechaa labse? Biyya kam saamaa jedhe? Kanaafiyyuu Oromoon akka Oromootti iyyuu of laalaa hin jiru. Yeroo viidiyoo manni isaan haasa'an kana gabaabduu tan mee maalumaaf irraa muran? Maaliif muranii jechuma maqaa keessa yoo jijjiirran amma fakkeenyaaf Oromoon tokkoo fi Habashaan tokko yookaan immoo ilmoon nafxanyaa tokko maqaa tokko yoo qabaatan akkamitti adda baasuu dandeenya hoo? Eenyu jenneetti yaabna? Eenyu jennee yaabna? Tole lammata amantii nuti warri Islaamaa yeroo jedhan
ani abashaan islaamni nabiturra kiristaanni oromoo waaqeffataan oromoo nabituu wayya amantii kiyyaanillee akka inni barbaadetti isa waliin jiraadha malee obboleessa kiyya obboleessa rabbiiti jedhee habashaa tigree har'a nu butaa nu ajjeesaa fi biyya keenya irraa lafa keenya gurguraa jiru wajjin islaamummaa waliin qabna jedhanii namoota waan akkanaa oofantu jira. Kun eessumayyuu oromoo hin geessu kana jechuu barbaade abbaan gadaa wanni jechuu barbaade islaamni amaaraa tokko islaamni tigree tokko islaama oromoo obboleessa oromoo jechuun soba jechuun kun amantii akkasiillee fudhadhu jechuun maaliif yoo akkas ta'e biyya arabaa keessatti ilmaan oromoo amata 2014 irratti waan isaan irra gahee hin argine jechuun ilmoon har'a ummanni islaamaa lakum innamal mu'minuun ukwa jedheeti ciibsee wal qala Allahu akbar kan duulee Allahu akbar ka qalabullee Allahu akbar meeqamni rabbiin kun meeqamni amantiin kun kanaafiyyuu namoota hidhannoon ICC jalatti yookaan immoo alqaayidaa jalatti hidhannoo qabanii wajjiniin harka rukutuun afarsuun barbaachisaa miti. Kun diinummaadha. Diinummaan kun immoo saba ofii balleessuu, afaan ofii balleessuu, aadaa ofii irratti duulu. Amma namoonni akka sheeka of godhanii quraana qara'anii hadiisa qara'anii kun hundumtiyyuu warra alqaayidaa mallattoo warra alqaayidaa fi mallattoo warra ICC ti. Kanaafuu maqaan kun dhaamuun immoo waan nama gaddisiisu tokkollee hin qabu, wanni arrabsame tokkollee hin jiru. Maqaa amantii feetan amana, oromummaa keessan jabeessaa, seenaa oromoo beekaa baradhaa, sirna oromoon qabu kana hundumaa keenya jedhanii kan isaan dubbatan haa galatooman. Namni muslimni tokko ol bahee sheekni tokko ol bahee waan kana haasa'een beeku. Koottaa yaa warra waaqeffataa, koottaa yaa warra kiristaanaa walii galla, waliin haasofna, rakkoo takka waliin qabna, biyya takka waliin qabna, afaan takka waliin qabna jedhanii waamichi isaan godhanii jiru. Kun immoo waan isaan caalee argameef irratti duuluun seeraa miti jechuudha. Kanaafuu ani hedduun galateeffadhaa. Abbaa gadaa nu jiraadhu, rabbi umurii kee haa dheeressu, si wajjiin jirra hamma lubbuun keenya baddutti jechuudha. Kanaafuu wanni ONM illee dhiifama gaafatu takka illee hin jiru akka kiyyaatitti yoo ta'e akka ilaalcha nama tokko waan hundarraa bilisa ta'ee amantii kun akka dhuunfaa kiyyaatti ilaalee akka nama haasa'u yoo ta'e ONM badii takka illee hin qabu. Garee takka immoo dhiyeessuu hin qabu. Garee hundarraa dhiyeessaa jira waan ta'eef ONM illee nuuf haa jiraatu. ONM harumaa ilmaan keenya, saba keenya, ija keenya jechuudha. Kanaafuu namoonni ONM kanarratti duuluu fi oromummaa keenya san baasee tangata namoonni jedhan namoonni kun duruu oromoo miti maaliif oromoo islaama jedhanii warra guddatan islaamik oromiyaa warra ijaaru deeman kun adeemsa qabsoo keessattis namoota baay'ee mudate ilmaan oromoo baay'ee ilmaan geexee fi ilmaan beenxee jedhanii warra ilmaan oromoo rashanaa turan jechuudha. Kana maraqa of keessaa qaba. Kun hundumtiyyuu dhiibban inni fide ilmaan oromoo sakaaleen ilmaan oromoo gaadiyee diina jala ciibsee ilmaan oromoo har'a qalamaa jirti jechuudha. Gaafsan otoo hundumtuu wal bira dhaabbatee walii lolee jiraate rakkinni kun hundi nurra ga'u jechuudha. Kanaafuu oromoon hammallee akka jaarraa 19ffaatti yoo kan yaadu ta'e jaarraa 21ffaa keessa ta'e rakkoo guddoo qabna jechuudha. Kanaafuu nuti oromummaa wal qixee barbaada. Oromummaan islaam waan oromoon qabdu jibbu hin barbaadu. Kiristaanummaa waan oromoo jibbu hin barbaadu. Waaqeffataan waan oromoo jibbu hin barbaadu. Oromummaa kiyya irrattan hundaa ittiin dhaladhee ittiin hin du'a jechuudha. Islaamummaan kiyya oromummaa kiyya fudhachuu qaba. Kiristaanummaan kiyya oromummaa kiyya liqimsuu qaba. Kanaafiyyuu waan nuti keessa jiru san keessatti waan ormaa afarsuurra waan ofii afarsuutu caalaa jedhan. Kanuman siniin jechuu barbaada namoonni ammallee nama arrabsitan nama suuraa namaa irratti waan hin taane dalagan isin beeynaa jechuudha. Maaliif hojiin keessan hidhannaan keessan isin argaa jirraa jechuudha. Akka seerattuu isin silaa seeratti dhiyaachuu isinitu irra jiraa. Maaliif isintu har'allee morma namaa har'a namucha kana otoo argitan nama kana qaluu deemtanii jechuudha. Isin warra ICC irraan garaagarummaan keessan maali reedu? Maali wanni garaagarummaan isin godhe? Kanaafuu
namoonni wanta kana afarsitan ICC irraa garaagarummaa takka illee hin qabdan. Galatoomadha. Injifannoon kan uummata Oromooti. Irreechi immoo hin ayyaaneffama. Oromoo miliyoona 6 irratti argama. Oromoo miliyoona 6 sun kiristaana qofaa miti, waaqeffataa qofaa miti, muslimni illee keessa jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Warri halkanii guyyaa viidiyoo waraabdanii Oromoo diigi, Oromoo bittinneessineettan sun isin hin milkoomne jechuudha. Kanaafuu Oromoon sin dhaggeeffachaa jiru hin jiru. Oromoon qabsoo isaa itti fufa. Amantiin isaa maal akka ta'e beeka. Oromummaan isaa maal akka ta'e beeka jechuudha. Kanaafuu warri immoo akkas gootan akkanumaan kasaraa jirtan malee diina jala deemtanii hirqa diinaaf taatanii isin ciistanii diin isinirra deemaa jira malee isinirra gulufaa jiran malee waa takka waan uummata Oromootii buustanii qabdan. Kanaafuu achi gadi bahaati hin naqinaa akkasin ta'inaa maaloon ta'inaa warri jettan sun kunoo amma laalagaa ijji keessan maalaa argureem ijji keessan akkamaa ta'u argitanii waan nama miliyoona 6 olii mee eessa jira mee Oromoon sabni tokko biyya kam keessatti namni miliyoona 6 ol addunyaa kanarratti walitti qabamee argitan yoo argitan evidensii isaa fidaa. Amantii musliimaa keessatti illee hin jiru. Biyya nama galaagalaatirraa dhufe malee namni afaan tokko dubbatu nama miliyoona 6. Kanaafuu Oromummaan kana booda hin balleessina warri jettan ofii keessanii akka baddan beekaa. Kanuman sinii dhaama. Galatooma.